Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo, Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu. Nageenyaaf araarri Waaqayyoo, kadhannaan giiftii keenya maaramii, eegumsaan ergamoota Waaqayyoo, kadhannaan qulqullootaa, kadhannaan wareegamtootaa bakka isin jirtan maratti isin faana haa ta'u, nu faana haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan bagaa guyyaa ayyaana Sillaasee uumaa keenyaa waggaadhaan yaadatamee ooluu amajji 7 baga nagaan geessan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan ayyaanni Sillaasee uumaa keenyaa yeroo hundumaatti waa'een ayyaana Sillaasee dubbatamee dhumuudhaa yoo baate illee garuu immoo guyyaawwan kanan kan yaadatamu gabaabsinee waliin baran fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo amajji 7 ayyaanni Sillaasee waan gurguddaa lamaaf yaadatama. Tokko guyyaa itti Sillaaseen uumaa keenyaa Abbaa, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun warra Baabiloon afaan isaanii akka walii hin dhageenye, warri Baabiloon qooqni isaanii akka adda ba'u guyyaa itti Sillaaseen uumaa keenyaa itti taasisedha. Inni gara biraan guyyaan kun kan inni yaadatamuuf guyyaa itti magaalaan Sodomiidhaaf Gamoraan Waaqayyoon sodaachuu didanii, seera Waaqayyoo eeguu didanii, ibiddi Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee isaaniin balleessedha. Akka waliin barannuuf Waaqayyoo nu haa gargaaru. Egaati maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 gubbaa irratti kottaa akka walii hin dhageenyeedhaaf gadi buunee afaan isaanii waliin maknaa jedha. Warri Baabiloon jedhaman kuni bara durii keessaa Waaqayyoon gaddisiisanii, ogummaa isaaniitti hirkatanii, beekumsa isaaniitti hirkatanii Waaqayyotti baay'ee qoosaa turani. Seexanni Daabiloosis isaan irra bulee, uummata biyya Baabiloon irra bulee, uummata Baabiloon irra bulee hojii ajaa'ibaa, hojii dinqisiisaa kan isaanitti tolu, xumurri isaa garuu badiisa kan isaanitti fiduu hojjechiisaa ture. Egaa dhaloonni bara sanaa sanyii Qaayil kan ta'anii turan. Egaa sanyii Qaayil warri ta'anii warri Baabiloon kunii cubbuu ciggaasisaa, cubbuu dheekkamsiisaa Waaqayyoo fuulduratti kan isaan hojjetanii gimbii ijaaruudhaaf asii ol biyya lafaa kanarra bittinnoomnee hin jiraannu, biyya lafaa kanarra qoda bittinnoomnee jiraannu, hanga biiftuun kun nyaata keenya nuuf bilcheessitutti gara samiitti ol baana jedhanii asii ol gimbii ijaaruutti ka'anii. Yogguu isaan gamoo asii ol ijaaruutti ka'anii seexanni Daabiloos sammuu isaanii keessa bulee eeboo akka isaan waliin daddarbatan taasisaa ture. Bara sanattis dura bu'aan isaanii Naamorid nama jedhamuun gamoon warra Baabiloon kun akka ijaaramu ta'e. Naamorid namni jedhamu kuni dura bu'aa isaanii ta'ee gamoo kana nama ijaarsisedha. Egaa Naamorid namni jedhamu kuni sanyii Nohi keessaa sanyii Kuush kan ta'e Naamorid nama jedhamudha. Egaa namni kuni jalqabumatti nama Waaqayyoon mormu ture. Kitaaba qulqulluu gubbaa irratti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 28 gubbaa irratti Waaqayyoo horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhee sanyiin dhala namaa addunyaa kanayyuu akka inni guutuuf Waaqayyoo kan uume. Inni garuu afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko jedhee quunnamtii saalaa dhiiraaf dhiirri isaa har'a warri 666 addunyaa kana keessatti raawwachaa jiranii. Dubarraaf dubarri akka isheen wal fuutu, dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhaniif nama tumeedha. Nama kanatu dura bu'aa gamoo warra Baabiloo warra ijaarsisan ta'ee jechaadha. Egaa cubbuun isaa jalqabumattis immoo nama yakka hamaa Waaqayyoo fuulduratti hojjetee jechaadha. Egaa namni kun haadha isaas kan Samiraamis nama jedhamtu nama fuudheedha. Naamorid namni jedhamu kun qooda Waaqayyoodhaaf hoolaa qalee aarsaa dhiyeessu, qooda waan gaarii Waaqayyoo fuulduratti hojjetu sirna waaqeffannaa isaanis mucoolii qalanii aarsaa
akka isaan dhiyeessan nama ajaja baase, ajaja seexanaa nama baase ture. Egaa maatii Waaqayyoo namni gaafa waan jal'inaatti seenuu, namni waan hamaatti gaafa goruu waan godhu hin beeku. Maatiiwwan Waaqayyoo namni gaafa waan jal'inaa hojjetu gara hallayyaatti oofama. Garuu booddeen isaa badiisa akka ta'e hin beeku. Tokkoffaa Matsaafa Maqqaabiyaan boqonnaa 36 lakkoofsa xumuraa gubbaa irratti cubbuu kan hojjetan hundinuyyuu xumurri isaanii abidda gaannamii, abidda si'oolidhaa jedhamee caafamee jira. Garuu dhaloota bara sanaadhaaf dubbiin sagaleen Waaqayyoo hin gallee jechaadha. Egaa ati Naamorid namni jedhamu kun yegguun Si'oolii dura bu'aa isaanii ta'ee harmeessaas kan fuudhee namni kun ijoollees qalee aarsaa kan dhiyeessaa ture. Seexana daabiloosiidhaaf seera Waaqayyoo kaa'e namni mormu kun gimbii kana ijaarsisuutti ka'e. Isaanis Si'oolii ogummaan isaanii cimaa waan tureef dandeettii isaanis dandeettii guddaa waan qabaniif ijaaruutti ka'an. Yegguu kana seexanni daabiloos laphee isaanii keessa bulee Sillaasee aangoo isaarraa molqituu, Sillaasee injifattaniittu jedhee eeboo asii ol darbadhaa hin waraantu jedhee asii ol eeboo isaaniin darbachiise. Yegguu isaan eeboo asii ol darbatanis inni tokko gaafa inni eeboo asii ol darbatu, gaafa isaan asii ol darbatanii seexanni daabiloos immoo elaa Sillaasee waraantan jedhee waan akka dhiiga fudhatee dhufee isaanitti fakkeessee sammuu isaanii keessa daabiloos bulee akka Sillaasee waraananitti itti fakkeessaa ture. Hojiin seexanaas fakkeessuudha waan ta'eef abbaa sobaa abbaa of tuulaadhaa jedhee Yohaannis mul'ata isaa gubbaarratti nuu caafeera waan ta'eef jechaadha. Yegguu kanaa Sillaasee uumaan keenyas waa'ee waaqummaa isaatiidhaaf Waaqayyoo keenya ofitti naafaadha. Waaqayyoo waa'ee waaqummaa isaatiif baay'ee kan hinaafuudha. Dhugaadhumatti akka abbaan manaanii waa'ee haadha manaa isaatiif haadhi manaa amma waa'ee abbaa manaa isheetiidhaaf hinaaftu, dhugaadhumatti Waaqayyo waa'ee waaqummaa isaatiitti baay'ee hinaafa. Yegguu kana Waaqayyos teessoo isaarraatii gadi bu'ee akkas jedhe, Abbaa Ilmaa Hafuurri Qulqulluun kottaa gadi buunee akka isaan walii hin dhageenyeef afaan jarreen kanaa bittinneessinaa jedhan. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Sababa isaan jal'ina hojjetaniif, sababa isaan waan hamaa godhaniif maatiiwwan Waaqayyoo kan taatan bara jireenyaa keessatti, dhugaadhumatti bara jiraattan keessatti Waaqayyoon sodaadhaa. Dhaloonni Waaqayyoon hin sodaanne xumurri isaanii hin baduu jedhamee caafamee jira waan ta'eef jarri kunis akka isaan walii hin dhageenye kaleessa dheengadda qooqi namaa tokko ture. Amma garuu madda rakkoo addunyaa kanaa kan ta'e bara sana keessa Sillaasee uumaan keenyas gadi bu'ee qooqni jara kanaa akka waliin dhageenyeef Sillaaseen iddoo 72tti raman. Egaa kottaa gadi buunaa jechuun maal jechaadha? Kottaa gadi buunaa kan jedhu jecha Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ibsuudha malee Waaqayyo keenya Waaqa tokkichaadha. Innis Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutti kan nuti amannuudha. Sadummaa isaa ibsuudhaaf jedheetu Waaqayyo akkas jedhee jechaadha. Yegguu kana egaa Waaqayyo sadummaa isaas bara sanatti ibseera, gimbii warraa Baabiloon bara diige keessa jechaadha. Egaa Waaqayyo uumaan keenyaa yegguu gadi bu'uu qooqni jarreen kanaa iddoo 72tti hirame. Iddoo 72 keessaatii nagadii Kaami qooqa 32 akka dubbatan ta'e. Nagadii Yaafet immoo qooqa 25 dubbatanii. Nagadii Seem immoo qooqa 15. Walumaa galatti qooqni kun iddoo 72tti hirame. Sababa qooqa kanaaf isarraa addunyaan kun kan waliif hin galle. Addunyaan kun dhugaadhumatti akka qooqni inni tokko isa tokko akka hin dhageenye kan ta'e bara sana keessa ture jechaadha. Egaatii dhugaadhumatti Sillaasee uumaan keenyaa jarreen kanaa kan isaan bittinneessanii qooqni kun akka inni wal maku kan ta'e, akka isaan waliin dhageenye kan ta'e humna aangoo Sillaaseedhaanii guyyaa har'aa kanaa gaafa amajji 7ti. Ajaa'iba waaqummaa isaatiidhaan Waaqayyoo hojii isaa dinqisiisaa, hojii isaa ajaa'ibsiisaa
isa amma kana jedhamee dubbatamee dhumuu hin danda'amne tokko amajji 7 guyyaa itti gimbiin Baabiloon diigameedha. Isinis kiristaanotaa kan bara keessan isin rakkisu, kan isin yaaddeessu, Waaqayyo akka gimbii Baabiloon kan diige, gimbii ta'ee kan isinirratti ulfaate, hojii seexanaa, hojii daabiloos akka isinirraa diiguudhaaf Waaqayyo uumaa keenya waaqessaa isa hundumaa gochuu danda'u. Inni gara biraan immoo amajji 7 kan inni yaadatamu guyyaa itti magaalaan Gamoriidhaaf Sodom ibiddi Waaqayyo samiirraa gaditti bu'ee ergamoonni Waaqayyo ibiddatti qabsiisanii guyyaa magaalattiin sun barbadooftedha. Isaanis Waaqayyo fuulduratti Waaqayyoon yakkanii cubbuu ciggaasisaa, cubbuu hamaa, cubbuu sodaachisaa hojjetanii cubbuu isaaniif garuu Waaqayyo biratti itti adabamanii bara sana keessatti Nohii fi ijoollee isaa, Looxiidhaaf fi ijoollee isaa irraa kan hafe namni hafe hin jiru. Kanaafiyyuu bara sana keessa Looxiidhaaf ijoollee isaa irraa kan hafe namni hafe hin jiru. Haadhi manaan Looxillee biyya abbaa kooti jettee teellaa waan millatteef ergamaa Waaqayyo waan isheetti hime waan dhaga'uu dadhabdeef utubaa soogiddaa taatee cobaa hafte. Magaalaan kun amma irraatti gubattee hafte. Waaqayyo isa kana nu haa oolchu. Egaa barumsa kanaa bal'ina isaa yoo Waaqayyo nuuf iyyamee dhugaadhumatti yeroo biraa waliin barannaa. Waaqayyo uumaan keenya kan nu barsiise laphee keenya keessatti nuuf haa caafu. Sillaasee uumaan keenya kan bara kanaatiin kan nu ga'e bara isa dhufuutiin Waaqayyo ittiin nu haa ga'u. Kan nu barsiise galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokkoof bara baraan. Ameen.